baala gaabbitamuu waggaa dhibba Oromoo irra ture irraa kan ka'e hedduun uummata Oromoo har'a Oromummaa isaa beeku malee. Baroon keeddaran waan araaraan kaleessi seenaa har'anii kullatti haalota ilaalee akka hin mammaakun kaleessa seenaa taasisan. Masangamala bambatu, masangamala bambatu, kalbala chama tatati. Warana oboti fatau. Obon gachana Kenya. Wobon adanno Kenya Kaba nutu isin simata kesummaa keenyallee bagaan dhuftan har'a walirraa akka nafne duraan waadaa qabna galanni keessan guddaa bilisummaa haa ta'u isiniin jenna amma. Amin garaa fi dugdalee koo jette falmata kunoo hin dhuuranne seenaa koos dabsitee awwaalte bara dheeraa. Dhagaan hin argu dhabeen argaa jira waa maraa. Gumiin Gaadaasoo chaappaa mataa ofii qaba yeroo har'aa kana sartifikeetii yeroo kennu chaappaa mana barumsaatii fi chaappaa Gumii Gaadaasootiin chaappaa rukunnee kenninee jechuudha. Waa asiin geettan kana galmaan geenye abdii qabna abdii kennamuu gaggaas rabbii wajjin galmaa geenna ulfaadhaa galatoomaa. akkasuma immoo warroota har'a aangoo kennineef kan akka nu caalaa jabeessanii hojjetan abdii qabna tokko yaa akkuma beekamu Gumii Gaadaasoo jechuun akkuma argaa jirtan Gumii Gaadaasoo kana miseensa ta'ee haala gaariidhaan duuba bu'ee